Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya tamsaasni BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa eegaleera. Qabiyyeen soneeffanne lixa Oromiyaatti karaaleen cufamuu jiraattonni kan komatan hooggantoonni godinaalee Qeellam Wallaggaaf Wallagga lixaa maal jedhu. Daandiin guddaan kan cufamee fi shiftoonni karaatti ba'anii nama harkaa qulfii waan fuudhaniif malee daandiin cufamee hin jiru konkolaataan sodaateetu dhaabbate. Yuunivarsiitiin Wallaggaa maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaatiin mana barumsa muuziqaa hundeessuusaa gabaasa qabna. Joo Baayiden waraana dhaabsisuudhaaf ergama addaa irra deebiidhaan Itoophiyaatti erguuf jiraachuu. Kaayyoon imala isaaniis Ameerikaan gaanfa Afrikaatti nageenyii fi tasgabbiin akka jiraatu gahee ishee ba'uuf akka ta'e ibsame. Oduuf odeeffannoo biroos qabna. Ani Hirphaa Gammachuuti amma xumuraatti nu hordofaa. Yuunivarsiitiin Wallaggaa maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaatiin mana barumsa muuziqaa hundeesse. Manni barumsa muuziqaa kun gosaawwan barumsaa aartii, muuziqaa, fiilmii fi gaazexeessummaa fi kominikeeshinii barsiisa. Waa'ee mana barnootaa hundeeffame kanaa pirezidaantii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hasan Yusuf waa'illi koo maatii olaanaa dubbiseera. Beekamaa kabajamaa kanaa fi yaadannoo tokko gochuudhaan kan jedhu murteessinee achumaan wanti gara fuulduraatti dhalootattis darbuu danda'u. Guddachaa deemuu danda'us yoo piroograamii muuziqaa fi afaan Oromoo qabnu kana gara iskuuliitti guddisnee achi jalatti immoo piroograamota adda addaa karaa muuziqaa, aartii, fiilmii, afaan Oromoo fi afaan adda addaatiin kennamu babal'isnee wanti kun yaadannoo guddaas ta'uu danda'a kan jedhuun murtaa'ee almost waggaa darbe kana mana muuziqaa kana meeshaa barbaachisu duraa meeshaa muuziqaatti guutaa turre. Amma sun wanti murameef har'ammoo eebbisiisnee hojiitti gashuuf jechuudha. Har'a ofiishaaliin banamaa achumaan sana hojii qabsiisee seenaa fi hojii Haacaaluu ogeessota waliin hayyoota achirratti qorannoo gaggeessanii bal'inaan muuziqaan isaa tokko tokkoon xiinxalamee dhiyaata. Mana barumsa muuziqaati. Gosa muuziqaa qofa moo gosi barnootaa biroos as jalatti hammatamu? Mana barumsaa muuziqaa, aartii fi fiilmiin illee barumsi fiilmii adda addaa illee as jalatti sadarkaa piroograamiitiin kennama jira. Digiriitiin sadarkaa digiriitiin kennama. Wanti adda godhu mana muuziqaa kana durumaa yeroo hundeeffame kaasee akkuma biyyaattu mana muuziqaa yeroo jalqabaaf afaan Oromootiin barsiisaa jiru mana muuziqaa kun. Ingiliffaanis, Amaariffaanis, afaan kam Arabiffaanis, Faransaayiinis ta'uu danda'a afaan kamiin gara fuulduraatti bal'achuu ni danda'a jechuudha. Manni barumsa muuziqaa yeroo jalqabaaf afaan Oromoon barsiisa jedhame kun magaalaa Naqamteetti har'a eebbifameera. Gara qabiyyee sattaanutti yoo ceenu Joo Baayiden waraana dhaabsisuudhaaf ergama addaa irra deebiidhaan Itoophiyaatti erguufi. Mootummaan Ameerikaa waraana Itoophiyaa keessa jiru dhaabsisuudhaaf ergama addaa biyyattii dhiyeenya gaanfa Afrikaatti muudde irra deebiidhaan naannichatti erguuf jiru. Firaafoolii dhugaasaa gabaasa dabalataa qabdi. Ministeerri Haajaa Alaa US ibsa gabaabaa guyyaa kamisaa baaseen ergamaan addaa biyyattii Jeffrey Feltman hagayya 15 hanga 24tti gara Itoophiyaa, Jibuutii fi UAE'tti ni imalu jedheera. Kaayyoon imala isaaniis Ameerikaan gaanfa Afrikaatti nageenyii fi tasgabbiin akka jiraatu gahee ishee ba'uuf akka ta'e ibsame. Nageenyaa fi tasgabbii naannichaa mirkaneessuuf ammoo Feltman aangaa'ota olaanoo biyyattii sadanii arguun akka mari'atanis ibsameera. Ibsa ministeera Haajaa Alaa US kana keessatti waraana Itoophiyaa dhaabsisuuf imala godhamu akka ta'e ifatti ibsamuu baatus goorsaan nageenyaa biyyattii White House Jake Sullivan pirezidaanti Baayiden yeroo murteessaa kanatti Feltman gara Itoophiyaa deebi'anii akka imalan gaafatee jedhan. Waraanni ji'ootaaf biyya guddoo sana keessatti dararaa hamaa fi walqoodiinsa fide kan jedhan goorsaan nageenyaa biyyaalessaa US dararamni hamaa fi walqoodiinsi kun waraana dabalataan furamuu hin danda'u jedhani. Qaamoleen hundi hatattamaan gara marii araaraatti akka dhufan waamicha goonaa jedhan Sullivan. Ergamaan addaa Joo Baayiden gaanfa Afrikaatiif muudee Jeffrey Feltman gara biyyoota Afrikaa bahaa fi bahaa giddu galeessaatti marmaaruu itti fufaniiru. Baruma kana keessa gara Itoophiyaa yeroo dhufan kun kan jalqabaa miti. Caamsaa darbee daawwannaa yeroo jalqabaaf naannoo bahaa Afrikaatti taasisan yeroo xumuran ibsa baasaniin rakkoon Itoophiyaa mudatee jiru tattaaffii hunda hirmaachiseen furamaa jedhanii turan. Itoophiyaa wayita daawwatan sanattis ministeera muummee Abiy Ahmed dabalatee hooggantoota biyyattii kaan wajjin mari'atanii turani. Ameerikaan aangaa'ota ishee gara Itoophiyaatti erguunis ta'ee ibsa yeroo garagaraatti baastuun lolli kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru dhaabbatee mariin biyyaalessaa hunda hirmaachise gaggeeffamuun mirgoonni namoomaa fi siyaasaa lammiilee Itoophiyaa akka kabajamuuf gaafachaa turteetti. Deeggarsi namoomaa danqaa tokko malee Tigraay akka dhaqqabuufis irra deddeebiin Ameerikaan gaafachaa turteetti.
Amma immoo oduu gaggabaabseen isinitti barattoonni yuunivarsiitota naannoo Tigraayitti argaman keessatti baratan 10,000 ol ta'an hanga Kombolchaaf Finfinneetti gaggeeffamu ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo beeksise. Barattoonni kun yuunivarsiitota Addeegiraat, Maqalee, Raayyaa fi Aksum keessaa barachaa turuu ministeerichi ibsee jira. Biyyoonni ollaa Afgaanistaan namoota nagaa ajjeechaa Taalibaan jalaa baqatan akka simachuu itti fufan dhaabbanni biyyoota gamtoomanii waamicha dhiyeesse. Namoonni 10,000tti lakkaa'aman magaalaa guddoo biyyattii Kaabulitti baqataniiru. Ilmi hoogganaa Liibiyaa Mohammad Gaadaafii fi namoota Raashiyaaf qacaramanii biyyattii keessatti namoota ajjeesaa turaniin hidhata qabaachuu isaatiif to'atamuuf abbaan alangaa biyyattii Seef al-Islaam Gaadaafii akka to'atamus ajajeera. Kaaba Tarkiitti qarqara galaana gurraachaatti dambaliin galaanaa ol ka'e lolaa uumameen namoonni 27 lubbuun darbe. Bulchiinsi Kasmaanuu balaa kanaan guddaa kan miidhamte yoo taatu adeemsi lubbuu baraarsaas itti fufeeraa jedhameera. Kooriyaan kaabaa erga Oloompikiin xumurame booda tapha agarsiisuu eegaltee jedhame. Televezyiiniin mootummaa Kooriyaa kaabaa taphaawwan Olompikii Tookiyoo erga sirnichi xumurame guyyaa 2 booda tamsaasuu eegale jedhameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabanne isaan kana. Gara qabiyyee sattaanutti ce'a. Tibbana gartuu hidhattoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan iddoowwan garaagaraa to'achuu miidiyaalee hawaasaa irratti himamaa ture. Lixa Oromiyaatti godinaalee 2 keessatti ammoo karaan cufamuu jiraattonni komachaa jiru. Dhimma kanarratti hooggantoota godinaalee Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa akkasumas hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa dubbisuun kan qopheessine kunooti. Lixa Oromiyaa godinaalee akka Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaatti sababii waraanaatiin daandileen gurguddoon cufamuun iddoodhaa iddootti socho'uuf rakkachaa jiraachuu jiraattonni BBC'tti himan. Jiraattonni BBC'n godinaalee lamaan irraa dubbisee daandiin cufachuu isaatiin wal qabatee eebba barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa sanbata boruu gaggeeffamu irratti hirmaachuuf imaluuf akka rakkatan himaniiru. Bulchitoonni godinaalee lamaan BBC'n dubbise ammoo sababiin geejjibni danqameef hidhattoonni konkolaachiftota irraa furtuu fudhachuun akka ta'e himan. Bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Iliyaas Ummataa nuyi daandii cufames hin beeknu murtoo keenyaanis wanti ta'e akkasii akka cufamu godhame hin jiru. Iddoo tokko tokkotti rakkoon nageenyaa wanta jiruuf akkuma beekamu godina xinnoo rakkoon nageenyaa keessa jiru wanta ta'eef shiftaan abaaboo shanii ofiin jedhu darbee sochii uummataa ugguruu kan makiinaarraa qolfii fuudhuu uummatas karaatti qabee sakattoo hin malle geggeessu waan akkasii darbee wanta jiruufi kana to'achuudhaaf kana karaa qabsiisuudhaaf jecha darbee of eeggannoo gochuudhaaf wanti raawwatamu jira. Kanarraa kan hafe sochiin uggurames hin jiru, sochiin hawaasaa hidhames hin jiru. Kun immoo amma yeroo ammaatti bakki sakatta'amuu qabu, bakki ilaalamuu qabu hundumtuu ilaalame sochiin akkuma duriitti iddootti deebi'ee raawwatamaa jiraachuu isaas ibsuu barbaada. Bulchaan godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa haaluma wal fakkaatuun imalli daandii guddaa godina keessa qaxxaamuru gufachuu amananii garuu cufatee miti jedhani. Daandiin guddaan kan cufamee fi shiftoonni karaatti ba'anii nama harkaa qulfii waan fuudhaniif malee daandiin cufame hin jiru. Konkolaataan sodaateetu dhaabbate malee karaan cufame hin jiru. Kan cufame already ijaaramee jira. Sodaadhaarraa kan ka'etu qulfii harkaa fuudhu waan ta'eef abbaa konkolaachisaarraa qulfii harkaa fudhatanii bosonatti waan baqatanii badaniifitu abbaan qabeenyaa sodaateetu waan dhaabe malee daandiin cufame already saaqamee jira. Jiraataan BBC'n dubbise tokko dhuma torbee darbee fira gaafachuuf Gimbiirraa gara Gidaamii akka dhufan kaasuun sababa daandiin cufameef qe'ee isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye ibsaniiru. Hidhattoonni garee waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shiroo keessaa jechuun labse ammoo daandiiwwan gurguddoo lixa Oromiyaa jiran to'achuu agayya 10 karaa miidiyaa hawaasaa beeksisee ture. Dubbii himaa idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e Odaa Tarbii daandiiwwan Gimbii Najjoo, Gimbii Dambidolloo, Naqqamtee Baardaarii fi Gidaamii Asoosaa humnoota isaaniin to'atamuu Tiwiitera gubbaatti maxxansanii turan. BBC'n odeeffannoon kun daandii isa Naqqamtee Baardaar geessu jedhuun alatti kaan dhugaa ta'uu jiraattota naannichaa muraasa dubbisuu mirkaneeffateera. Godinaalee lamaan keessatti waraanni riphee lolu akkuma kanaan dura geggeeffamaa ture tibba kanas geggeeffamaa turuu bulchitoonni godinaalee lamaanii himaniiru. Ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa BBC waliin gaafiif deebii taasiseen guyyoota darban kaabaa fi lixa Oromiyaatti opereeshinii waraanaa geggeessaa akka turan himeera. Qaamni xiqqoo kan adda taasisu duula ofii keenyaa bannetu jira. Duula kallattii sadiin dhaabannee jirra.
kanatu adda taasisarraa ka hafe waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti gabrummaa qolachuuf lola guyyaa tokkollee dhaabee hin beeku. Baadiyaaleen Oromiyaa fi magaalonni xixiqqoon kanumaan durayyuu harka waraana bilisummaa Oromooti ka jiranii amma immoo bakkoota hedduu to'ataadha jirra. haa ta'u malee bulchitoonni godinaalee Wallagga Lixaa fi Qeella Wallaggaa garuu humni ABO Shanee ittiin jedhan kun dandeettii gandaa fi aanaa to'achuu hin qabu. Wanti bakka kana to'anneerra jedhanii haasaan olola sobaati jedhan. Liigiiwwan biyyoota Awurooppaa ji'a gayyaa kana keessa taphni bara kanaa yeroo jalqabaa jiran kanatti oduuwwan jijjiirraa taphattootaa hedduu ho'ee odeeffamaa jira. Jijjiirraa taphattoota bara kanaa keessa Leeyoonel Meesiin osoo hin eegamin yeroo gabaabaa keessatti kilaba keessatti guddate keessatti goobee gadhiisee gara kilaba France PSG deemee jira. Meesiin akkamiin Baarsaa gadhiisee PSG galee isa jedhu Hamza Hussein kan qopheesse qaba. Kun sagalee simannaa taphataa kubbaa miilaa beekamaa addunyaa kanaa Leeyoonel Meesiitiif France magaalaa Paaris keessatti deeggartoota kumaakitilaan bahaniin taasifamedha. Dirree kilaba guddaa biyyattii Paris Saint-Germainitti dacha'anii fooricoof cookaan dibbee rukutaa xurumbaa hafuufaa yeroo lafti qodaa xaxattu kanatti Meesiin ammoo maaliyaa kilabichaa lakkoofsa 30 irratti barreeffame qabatee dirree walakkaatii miira deeggartootaaf deebii kennaa mul'ata. Maqaan isaa guutuun Leeyoonel Andres Meesii jedhama. Leo jechuun masoodhaanis ni waamu. Waxabajjii 27 bara 1987 Arjentiinaatti dhalatee yeroo umuriin isaa waggaa 13 ta'u gara kilaba Baarselonaatti qajeeluun hanga umuriin isaa waggaa 34 ta'utti kilabichaaf taphateera. Garee biyyaalessaa biyya dhaloota isaa Arjentiinaa fi kilaba Ispeen Baarselonaaf hanga baranaatti taphataa tureera. Har'a garuu Ispeen irraa gara Firaansitti qajeeluun Paris Saint-Germainitti makameera. Meesiin taphataan addunyaa kanarraa isa gitu akka hin jirretti ilaalama. Seenaa kubbaa miilaa keessattis yeroo kamiyyuu taphataa cimaa jedhamuun beekama. Badhaasa kubbaa miilaa guddicha Balandoor irrattis si'a ja'a mo'achuun seenaa haaraa hojjeteera. Kophee warqee Awurooppaa 6 badhaafameera. Kana malees Meesiin badhaasawwan hedduu akka dhuunfaaf garee isaa waliin guurrateera. Deeggartoota baay'eef Baarseloonaa Meesii malee ni argu jedhanii hin yaadne ture. Amma garuu ta'eera. Turtii isaa waggoota 20 ol Baarseloonaatiin taphoota 778 taphachuun gooliiwwan 672 lakkoofsiseera. Kilabichaafis La Liigaa 10, Champions League Awurooppaa 4 dabalatee wancaawwan 35 Baarseloonaaf argamsiiseera. Baarseloonaa turuudhaaf fedhii qabaatullee sababa seera faayinaansii La Liigaa irraan kaka'e kilabichi isa tursiisuu waan hin dandeenyeef miira gaddaan imimmaan roobsaa garee warra Kaatalooniyaa kanatti dheengadda nagaa dhaammateera. Liyoon har'a garuu kontiraata haaraa waggaa 2 erga mallatteessee miira haaraatiin akkas jedhe. Hawwii fi galmi koo ammas takkaa Champions League mo'achuudha. Bakka yeroo dheeraa turan irraa jijjiiramuun baay'ee ulfaataadha. Garuu akkuma nas qaqqabeen baay'een gammade. Amma dafee dirreetti deebi'ee shaakala jalqabuun barbaada. Kilabiin kunis waancaa hundaaf cimee hojjechuuf qophiidha jedhee yaada. Ani ammas caalaa cimee argamuun barbaada. Itti fufees mo'achuun fedha. Kanaan gara kilaba kanaa dhufeefis kanumaafi. Meesiin taphattoota sarara duraarraan haleelanitti makamuun Paris Saint-Germain hangam akka sarara kanarratti cimaa ta'uu yaaduun nama hin dhibu. Taphataa duraanii Baarseloonaatti waliin turan Neymaarii fi Kiliyaan Mbaappee waliin qindoomuun isaa kilabichaaf gurmaa'ina ajaa'ibaa uuma jedhamaa jira. Jaallattoonni kubbaa miilaas qindoominni taphattoota ciccimoo addunyaa kun dirree irratti maal akka fakkaatu arguuf hawwiin eeggachaa jiru. Taphni Premier League Ingiliz bara 2021-22 har'a Brentford kilaba erga bara 1947 yeroo jalqabaaf Premier League seenee fi Arsenal gidduutti ni jalqaba. Kilaboonni London lamaan morkii cimaa kan taasisan yoo ta'u Arsenal tapha jalqabaan dirreen ala taasisuun